qabsoo keessatti gaafa duraa jara kana wajjin muka seene daadhii qumbii maamoo gadaa nagoo boosat kabbadaa fatassaa roobaa kana wajjin muka seenanii jaalala isaanii guddisa isaanii beekuma isaanii harka kiyyaan ullaadhe fi obaase nan beekaa gise inni matarayyasii qawwee zinnaara zuuriidhaan dhufu dinquu dayyaasaa birruu akkanattan beeka. Barattoonni Oromoo 400 siqan Yuunivarsiitii Finfinneetii yoo ari'aman nuti qindeessitoota jedhamnee mana hidhaa galle ji'oota muraasa mana hidhaa turree booda gaafa baanu mootummaan akka mana barumsaatti hin deebine akka yuunivarsiitiitti hin deebine nu adabe. Amata 16 qubee barsiisaa turan ijoolleen baay'ee. Qubee gizee barsiisan damuuza kiisiidhaan kaffala. Uummata barsiisaa jedheetiin ijoollee yuunivarsiitiidhaa Oromoo keenya kana qubee akka barsiisan amata amataan birrii xiqqaa kan kiisiidhaa ta'uu isaanii kaffalaa uummata barsiisaa ture. Barnoonni hundee bilisummaa wanna ta'eef namootuma dhimma sabaa irratti xiyyeeffannoo kennan akka obbo Dinquu Dayyaasaa kana biyyaa baduurra asuma teenyee waan dandeenyuun uummata keenya gargaarraa mana barumsaa keetti hojiin nu qacari mana barumsaas biratti baranna jenneen ijoolleen lakkoofsaan iddoo taanu birraan sun kaa obeessi itti gaafatamaa amma kan ture kun gideesan afaan Oromoo akka barsiisu ganna yuunivarsiitii keessa warra natti dhufan keessaa tokko jechaadha. Eessaa akka dhufne nun gaafanne Yuunivarsiitii Finfinneetii qofa ari'amuu keenya baay'ee gadde koottaa yoo hidhamnes walumaan hidhamna yoo nu darbis immoo walumaan nu darbaa dhaabbatuma kooti xiqqoo kana keessatti hojjechaa bara dabarfadhaa hidhee gaaddisa nuu ta'e. Abbaa keenya qofaa miti abbaa Oromoo maraati. Abbaa Oromoo qofaaf osoo hin ta'in abbaa sabaa fi sablammii biyya Itoophiyaa kana keessa jiru maraati. Rakkataa hedduu gargaara waan ta'eef mana barnoota isaa keessatti rakkataa sabaan osoo hin qoodin rakkataa hedduu barsiisaa jira waan ta'eef. Qabsaa'ota warra turaniif mana barumsaatti jeeqamsa uummatanii maal jedhanii gamaa gamana ari'awwan ture. An ofumaa isaanumaan ofitti qabaa mana barumsaa banaa isaan itti galchaa. Hunda caalaa ijoollee barattoota sirna kana keessatti hidhamuudhaan mana barnootaa dhabuudhaan akkasumas immoo faayinaansi dandeettii barachuutti dhabuudhaan warra akkasitti rakkataa turan bal'inaan gargaaraa akka ture eenyuyyuu haaluu hin dandeenyedha. Kun immoo sirna sana keessatti riiskii kana fudhatanii hojjetuun ni ulfaata garuu hidhiiniti. Naannoon warra baratu jira uumamaan waan qabutu jira. Kun hunduu walitti hidhamee Dinquun dhimma Oromoo keessatti nama ijoo ta'ee ilaalamuudha. Qabsoo bosona irratti karaa lubbuu ofii wareegee godhe caalas immoo biyya keessattis eega deebi'ee hojii cimaa hojjetee arjummaadhaan Oromoota baay'ee gargaaruudhaan artistoota Oromoo baay'ee gargaaruudhaan Oromoota baay'ee hojiitti qaxaree hojjechiisuudhaan arjoomuudhaan kan rakkate gargaaruudhaan kan dhibame wal'aanuudhaan nama qooda guddaa qabu. Uummanni Oromoo hunduu kana hin beeka ragaa baay'eetan amanaa. Qubee afaan Oromoo bal'inaan guutuu Finfinneetti barsiisne barattoota 1000 lakkaawwaman qubee afaan Oromoo barnoota bu'uuraatiin eebbisiisne kanatti gaafatamummaa isaa guddaa kan fudhate ilma sabaa kana obbo Dinquu Dayyaasaa ture. Yuunivarsiitii biyya keessa jiran yuunivarsiitii dhuunfaa keessaa isa tokkoo fi isa olaanaadha. Tajaajila isaa bakka adda addaatti waan kennaa jiruuf uummata hundumaa bira ga'ee jira jechuun hin danda'ama jechuudha. Kun egaa akka dhaabbata barnootaa olaanaa tokkotti bakka uummati jiru hawaasa gidduutti argamanii uummata tajaajiluun gammachuu madda gammachuu hawaasichaa ta'uu danda'a. Isarra darbee garuu abbaan qabeenyaa kun uummata barsiisuu keessatti ga'ee guddaa taphataniiru. Dhuunfaadhaan obbo Dinquun kan mallatteesseef hedduutu jira. Amma itti deemamaa jiruun carraan barnootaa kana hunda keessaniifuu mallatteessee jira. Baga gammaddan baga waliin gammanne isin jechuu barbaada. Abbaan mul'ata fagoo Dinquu Dayyaasaa uummata isaa kan rakkate kallattii tokkoon qofa miti deeggaraa kan ture. Kanneen osoo dheebuu barnootaa qabanuu humnaa fi hiree dhabaniif humnaa fi hiree uumee fi qe'uma isaaniitti hawwan akka humna isaaniitti kaawwan immoo carraa tolaatiin barsiisuun lafa hawwii isaaniitiin ga'uu nama danda'edha.
dheebuu uummanni Oromoo barnootaaf qabu dursee hubachuun qe'uma isaaniitti mana barnootaa hoolmaa daa'immaniitii hanga sadarkaa yuunivarsiitiitti dhaabuun ilma sabasaa dharraa barnootaa baasuus danda'e nama jalqabaatiis. Yuunivarsiitii Riifti Vaalii ilmaan Oromoof bakka barnootaa qofa osoo hin taane gaaddisa gaafa rakkatanii illee jalatti dhiyeessanidha. Hojiinis barnootaanis qe'ee rakkataan Oromoo itti hafuura galfatudhas. Waa'ee amma barumsa kana iskoolaarii nu amata amataan kennu. Iskoolarshippiin bifa sadiin kennama yuunivarsiitii keenya keessatti. Inni tokko kaampaasii keenya irratti koree bulchiinsaa yookiin management komitiin taa'ee iyyannoo namni dhiyeeffatu sakatta'ee namoota isaaniif kennamuu malu adda baasee carraa kennaaf. Inni kan biraa abbaan qabeenyaa akkasumatti ni kenna. Namoota abbaa qabeenyaatti dhiyaatan qaamaan kennaafi. Inni sadaffaan waajjirooleen mootummaa fi miti mootummaa adda addaa xalayaa dhufanii hojjettoota isaaniif yookiin qaama hawaasaa garaagaraaf carraan barnoota bilisaa akka kennamu nu gaafatu. Yeroo sana immoo sadarkaa yuunivarsiitii pirezidaantiin keenya kennu jechuudha. Walumaa gala waggaa tokko keessatti waggaa darbee bara barnootaa 2011 keessatti kaampaasii Finfinnee keessaa eebbisiifne kaampaasii 6 keessaa eebbisiifne isaan keessaa namoota 2000 oltu bilisaan baratee eebbifame jechuudha. Isa Finfinnee qofatu kun waliigala kaampaasii biyyattii qabnu keessatti nam 10% kennamuufii qabu kan jedhu qabna. Kanaafuu egaa kana eda'uun ni danda'ama jechuudha. Abbaa Oromoo, abbaa hiyyeessa Oromoo, qabeenya Oromoo, abbaa fi haadha dhabdoota ijoollee Oromoof abbaa kan ta'e abbaa keenya abbaa Duulaa yookaan obbo Dinquu Dayyaasaa galanni koo galata. Obbo Dinquun manallee bakka jiraanullee nu kennee gargaarsa hedduudhaan barnooti keenya akka duubatti nu jalaa namnee fi karaatti nu jalaa namnee nu gargaaruusaa baay'ee hedduu gammannee nu baay'ee galateeffannaa jechuudha. Itti dabalee abbaan hiyyeessa Oromoodha. Dhugumatti ilma Oromoo ta'uusaa hubatee sabboonummaa dhugaa qabaatee yeroo kamitti aartistii Oromoo biras barataa hiyyeessa Oromoo biras kan dhaabbachaa ture abbaan Duulaa obbo Dinquu Dayyaas dhugumatti garaa keenyarraa nuti barattootni kun umurii harraagessaa waaqni haa kennuufi jenna. Kanaaf Rift Vaaleenis uummata Oromooti bu'aa guddaa buusee jira. Kaayoo Taaddasaa Biruutis galmaan ga'ee jira. Barnoota keenya bilisaan akka barannu afaan keenya bilisaan akka dagaagu godhee jira. Kana baay'ee itti deemnee jirra jechaadha. Bakka waa rakkatame jedhametti kan rakkataa biraa hin dhabamne abbaan rakkataa maraa kun kan dhukkubsatee wal'aanuu kan du'e kabaja isaaf maluun hawaalee siidaa dhaabee fi beela'ee nyaachisee kan daareetti uwwisuun kan jireenyaan gaaga'aman immoo jireenyatti deebisuun namuu akkuma rakkina isaatti deeggaruun ilma Oromoo hangafummaa qabudha. Artistoota Oromoo kanneen akka Laggasaa Habdii fi Admaasuu Biraanuu yookiin Abbaa Lataa kabajaan hawaalee siidaa maqaa isaanii madaaluus ijaaruuniif maatii isaaniillee haala gaariin gargaaruu irratti nama argamudha. Jaarraa abbaa gadaa gizee boqotan reeffa isaanii yeroo duraatti ana kan fuudhetu achitti akka awwaalaman godhe. Yaani uumama kiyyaan waatti dabaluu hin danda'u jaaladhe jedhee naman jibbes immoo jibbullee wanna inni qabu gaarummaa isaan dhosku waaqayyo na gaafatan jedha. Siidaa artistii Admaasuu natu dhaqee dubbisee maal ta'a odoo nama baay'eetu yaada kana qaba. Ijoollee siidaa hojjetiif hin qabu. Artistoonni hiroonni isaatis wanna godhan hin qabu. Hammamtu gaanatti miidhan. Birrii 200 moo 300 fidanii dhufaniituma beeleltaanitti dhufamanii natti kenna. Hojjisiisii hoosii hanqate hin daballaa jedhanii nutti kennanii akkasitti hojjisiifne. Laggasaa Abliitis akkasuma kana faa qaaman dubbisee miti bilbilaanan itti hojjisiisinan kaffalaa jedhan. Namoota dhukkubsate fayyisuuf namni du'unaan awwaaluuf siidaa ijaaruuf qarshii duubatti hin jedhani. Qoonni Oromoo Dinquun dhimma Oromoo keessatti qabu xiqqaadhaa miti. Qabsoo qawweedhaan godhee caaladhaayyuu immoo karaa gargaarsa ummataatiin arjummaan inni ummataa godhe
Oromoon akka guddatu Oromoon ikonoomii anillee akka sadarkaa guddaa ga'u rakkina keessa akka ba'u arjoomuudhaan waa hunda godhuudhaan dinquun qoonni inni qabsoo Oromoo keessatti qabu guddina Oromoo hawaasummaa keessatti siyaasa keessattis diinagdee keessattis qabu baay'ee olaanaa dheetaa yaada. Ammana dhabetti mana ijaaraa ture. Waa'een dinquu hiikaa nama wallaalchisa. Isa waa qumatu rabbumasa nama uumetu namaaf isa kaase malee arjaas jetteen dhaabduun gazza akka waan dirqamni irra jiruutti fakkeenyaaf mi'a naanna fudhadhu Oromoo hedduu jira utuun dinquun beekin dura utuun natti hin firmamin dura Oromoo hedduu gurguddaa Oromoo baay'een beeka har'a garuu dinquu duwwaatu boqotinaan jedheera amma mana isaa keessa taa'ee naasa'aa jira kun anaafi seenaa guddaadha. Bilistoota Oromoo kan uummata isaaniif sagalee ta'uun sirbaan hiyyaafii turan kan jireenya isaanii gaaga'ama keessa galee bira dhaabbatee utubuun. Artistoota kana hedduu akka gargaaraa turee fi ammallee gaagalleetii nama hedduu gargaaru akka tattaafataa jiru kana ifaadha. Akka isaan hamilee fi jireenya hin kufne huccuu keessattis qoonni arjaa kanaa kan bakka hin bu'amnedha. Ani yeroo sanatti nama addaati anaaf namni qabeenya qabu gaaddidduu keenya walguun barbaadu kan nutti siquu dhiisi. Akka warra maraatee fa'itti nu ilaalu. Fayyaan qabu gurbaan kun faanaan jedhu na booddee naanna'anii. Inni garuu bakka jirullee narraa fagaatee yoo jiraate na gaafata. Dinquun arjaan qiimamne lubbuu kennee mana ufiin dhiifanne nama lubbuu ufiitiif sabaa kenne nama qabeenya argannaanis har'a sabarratti gadi dhiise. Keessattuu anaan immoo akka abbaatti dhaabatanii kan na fussanii waan ittiin na gammachiisuu danda'anii na gammachiisaniiru. Namoota hojii garaagaraa irraa ari'aman hojii qabsiisaniiru. Dhiittaan Oromoo arjaa fi goonni kennaan uummata Oromoo maraa ilmi sabaa dinquu dayyaasaa birraa gammadaa dhallaan waliin qabsaa'aa turan waliin hariiroo isaa cimsachaatuma deeggarsa gochaa tures ittuma fufuun maqaadhuma kalee qabuun guyyaa tokkoofillee daandii jaallansaa isa biraa kufan irraa osoo tasa hin maqiin jiraachuusaa har'as jaallan isa waliin dirree qabsoo turan ragaa bahuuf. As dhiyeenyatti dhiyeenya qaburraayi qabsoos oduu inni bosonatti hin bayinii san durallee ani yeroo baay'ee dhimma Oromoo kanarratti gara adda addaatiin qabsaa waan adda addaa yaadaa ergaa adda addaa dabarsaa akkan ture hin beekaa waan kana laalee guddate carraaqii kiyyas laalee guddate kanaafuu dinquun calqaba duraa qabsoo karaa sibiilattis karaa bosonattis seenee qabsaa'uufis calqaba bosonatti ba'uun kiyya isaafis fakkii ta'a yaada yuunan qaba. San duubas immoo sunis xumuramnaan immoo gara ikoonomiittis hoggaa deebi'u immoo akkuma ani mana barnoota dhuunfaa kiyyaa qabaadhee ture sanitti immoo innis karuma san qabatee karuma sanii itti fufee guddatee. Alaabaa kana sosso'aniini gisee galaasaa dilboo chaartara qabu san achumaan maammoo gadaati wajjiniin daadhii fayyisaa nadhii gammadaa gisee sana harka isaa nama sossoosi jedhanii isatti kennan. Qabatanii deemanii gisee lolaa qabatanii deemanii isiin humna qabaattee irra aannan manatti deebi'e alaabaan. Amata 29 amma harka ture gaa. Ittiinis dhaaname ittiinis muuziin na doorsisanii madafiin na rukutanii qabee taa'ee nani. Boolloo keessa bona boolloo keessan kaa. Ganna kaabii keessan kaa. Gootaraa fattashuu isaan qabnaan lafa qotee okkoteen awwaalee immoo gisee gannaa waan dhiiroobee jedhu fakkeenya cidii guuree isa hedduu awwaalee akka nama jabbii dhaalaatu manatti galchee akkanattan awwaale. Yeroo dirree qabsoo jirtu jireenya ati qabdu waliif jiraatta.
wanta kan mataa kiyyaa jettee ati qabdu hin jiru jechaadha. Aadaa akkasiitiin warri gaafa dirree sanarraas bahanii itti fufan ni jiru. Garuu very xiqqaadha isa. Roobaan warra akkasii keessaa tokko tattaaffii isaatiin carraas erga argatee booda warra kaleessa waliin qabsaa'e dhaaba inni keessa ture keessa turanii faca'anii maal jedhan itti fufee gargaaruu jechuun aadaa achiiti. Rasaasni miila kanaa fi harka kanarra na dheellee akka wallaana muka gartee fuudhee na barbaadee wallaana muna godhe keessaa isa tokko gara daa'immaatti bakka hedduu na yaalchisee na wallaansise takkaa dirree qabsootti illee nu biraan hafe. Hospitaala Hayaatitti hagaan biyya alaa deemtetu wal'aanni sii godhamutti hospitaala keenyatti akka wal'aanamtu lammaffaa immoo haga sanitti qarshiis kunoo birrii 150 akka wanni gootu jennee kanaaf jecha. Waaqayyo isaa argama. Kan daakootan kun dinqii waan guddaadha. Waan guddaadha baay'ee guddaadha. Maaltu sitti dhagahamaa jettan baay'ee hin gammadamuun jedhe xiqqaanis guddaanis anti koo gammades an guddaa gammades baay'ee hin gammadeedha. Yaada keessaan kana baay'ee hin galateeffadha. Baay'ee hin dinqisiifadha. Sabni keenya oduu akkanatti hin kufin oduu wal qarqaaree namni wal dabarsuu hin danda'a wal ceesisuu hin danda'a. Oduu tokko qabaatee haga tokko qabaatu ollaan oduu amma dhugaa oduu isaan hagana hin ciisinillee nutti himtanii nulleen hagana caalaa qarqaaruu dandeenya. Nama dhugaan Oromoof eessayyuu taa'ee falmeef kabajaa fi ulfina walqixa kan qabu abbaan walqixxee kun yeroo warraaqsi Oromiyaa guutuu keessaa ho'ee sabboontota OPDO keessaas has baasaa turetti nis cinaa dhaabbachuun ijoollee qooddattoota qabsichaa kan akka Dr. Kabajaa Lammaa Magarsaa fi obbo Biraanuu Tsaggaayee fuudhee haadha isaa bira ol kaa'eef achittis haati goota kanaa ijoollee kanneen akka ilmaan shiittoo ofitti qabdee kunuunsaa ture. Kan Oromoof ilaalcha gaarii hin qabne ijoollee kana barraan miidhaa irraan ga'uu danda'u sodaa jedhuun ala ofii dhoksitee isaanuma fakkaattee jiraachaa haala mana ishii keessa jiru haala suuraa itti ka'an illee osoo hin hafiin isaan fakkeessaa qabsoo ilmaan Oromoo taasisaa turan keessatti qooda haadha takkaa bahataa turan. Warruma amma qabsoo kana keessa turan kanallee jidduutti Oromoo fi isaan lamaan warra mormuu fi warra orma kana lamaan illee walitti fidanii akka Oromootitti akka waliin hojjetan akka waliin carraaqan yeroo baay'ee jidduutti bu'ee walitti fidee akka Oromootitti akka wajjin dhaabbatanii dhimma Oromootii qabsaa'an akka Oromoon lamaan waliin dhiibne waan guddaadha hojjetaa akka turan beeka kana quban qaba. Tiim Lammaa hundeessuu keessattis qooda leencaa taphate jechuunis qondaala mootummaa duraanii obbo Abbaa Duulaa Gammadaatiifis dhugaa isaa himuurraa duubatti hin jenne. Abbaan Duulaa dhiira. Dhiirummaa bichaa oduu hin ta'in namni hin beekin goota namni hin beekin Abbaa Duulattu. OPDO'n keessaa kabaja duraa kan kennu wareegama lubbuudhaa kaffaleetiin saba kiyya bilisa baasa jedhee keessatti kan si qarqaaraa tun ani Dr. Lammaa Magarsaati. Garraamiin ganamuma ayyaana gaarummaa gonfatee gaafuma uumame dachee tanatti dhufu ayyaana arjummaatiin kan muudame ilmaan namaa rakkate kamuu qoodinsa tokko malee Oromoo kutaa sanaa Oromoo kutaa kanaa osoo hin jenne harkasaa walqixa diriirsee fi saba biraallee dabalatee wal darbinsa tokko malee cinaa dhaabbachuu irratti argama. Gargaaruu jechuun akka Oromootti. Oromoo ganda kanaa, Oromoo balbala kanaa, Oromoo maal kanaatu hin jedhin akka Oromootti godha. Suni addummaa qaba. Dinquun kan saba hundaati. Haa ta'u iyyuuti nuuf immoo keessumattuu ispeeshaalii keenyadha. Ijoolleen Oromoo baay'een isaanii tola baratu. Halagaan waan baratu natti fakkaata. Dinquun gara jabeessa miti beeka. Namumti abbaan fedhe dhaqee gaafate hin baratin nama jedhu miti dinquun. Dinquun nama nan baradha jedhee biran darbu. Nama nan beela'e jedhee biran darbu. Nama dhukkubu biran darbu. Nama rakkataa biran darbu dinquun. Biyya isaatillee hin daganne. Kanaaf dinquun kan abbaa hiyyeessaa jedhamu. Yeah, I have like one story that he did to me when I was a kid. One time I was very hungry and didn't have time. So he said, you know what, take the food to go.
and we take it to go, and he saw a kid like begging, and he took my food and give it to the kid, and I was like, hey dad, what are you doing, you know, like I'm hungry. And he's like, I know, but you can eat later. But him, he doesn't know when he's going to eat, so if I give him, I know that he will eat this until I see him again, maybe in a week or a month. I have to consider other before myself, before my own desires. When I was 8, that is when it happened, so it was kind of like, it kind of, you know, teach me how to be humble, and I will try to remember that all the time. Dinquun sabboonummaa ganama manaa baafte bosonatti sagalchiti har'as horii horannaan osoo jiruun kophaasaa ittiin ho'iin watakka irraa sheelechuu tokko malee akkuma gaafa duraatti deemsisaa fuulduratti fudhatee asiin ga'uu danda'eera. Ilmi sabaa kan gaafuma uumamu qajeelaa ilmaa ta'ee gara dachee Oromiyaatti dhufe Dinquun nama salphaatti kaayyoo ganamaa dagatus hin taane akkuma kaayyoo ganamaatti cicheetti guduunfatee qabatee argama. Ilma Oromoo ta'e hunda rakkoo as distireesii keessa jiru, rakkina keessa jiru nama dhaqqabeedha namni. Sabboonummaa cimaan irraa argee hojiin irratti bobba'ee fi jireenya geggeessaa jiru adda ta'ullee gochuma adda addaa inni godhuun itti fufuma dammaqiinsa sabboonummaa masa duraanii sana natti fakkaata. Gabrummaa nurratti hin dhiifne, dhukkuba nurratti hin dhiifne, beela nurratti hin dhiifne, kadaare daara irratti hin dhiifne, kabeela beela irratti hin dhiifne, kadhibame dhibdee irratti hin dhiifne, kagabroome gabrummaa irratti hin dhiifne. Nama rakkate kamuu sodaa tokko malee qaama kamirraayyuu heeyyama eeggachuu tokko malee namoota namni itti dhiyaachuu sodaatu kamiyyuu namuun deeggaraa tureera. Har'allee taanaan rumatti argama. Ilmi sammuu walabaa Dinquu Dayyaasaa waan keessisaa itti amane gochuuf nama waa takkaa of duuba mil'annaa tokko malee onnee guutuun godhudha. Marii fi heeyyama qaama kamiituu nama hin barbaannedhas. Hunda caalaa ijoollee barattoota sirna kana keessatti hidhamuudhaan mana barnootaa dhaquudhaan akkasumas immoo faana dandeettii barachuutti dhaquudhaan warra akkasitti rakkataa turan bal'inaan gargaaraa akka ture eenyuukaa haaluu dandeenyedha. Kun immoo sirna sana keessatti riiskii kana fudhatanii hojjetuun ni ulfaata, garuu hidhii miti. Hin saaxilamtu maaliif akkas goota yoo jedhu sodaan qabu. Kana keessa ijoollee koo kanas ni ilaala. Haala warraa koo kanas ni ilaala. Nama ajaa'ibaa ture yeroo sana namni namatti siquuni zaree wadaajoo duukaa deemuu mul'achuun baay'ee rakkisaadha. Yeroo sana keessa yerootti naquun nama ture na gargaara. Biqiltuun gaaddisa gaara boosaat jalatti biqilee safuuf aadaa saba isaa fi sabboonummaan guddate kun ilmaan Oromoo kan rakkatan qofaa gargaaru osoo hin taane namoota daldalaan karaarraa bu'anis yookaan immoo biizinasiitti galuuf yaada qaban kamiyyuu deeggaruunis nama tarree jalqabaarra jirudha. Akkuma ofii guddatee nama biraafis guddin waan ofii qabu namni biraas akka qabaatu waan ilmaansaa argatan ilmaan namaan biraafis kanaaf Dinquun lammiinsaa miliyoonaan biliyeenara akka ta'aniif hawwaa fi tumsaas jaala turedha. Saba kiyya beelaa fi saba kiyya rakkataan bakka jirutti ani immoo biliyeenara ta'uun barbaada. Yoom biliyeenara hoggaan uume bichaadha biliyeenara ta'etti waan barbaadu. Har'as taanaan gama kanaan dorgomaa nama hin qabnedha. Gorsaanis nama waa takkaa waakkii tokko malee cinaa dhaabbatee lafa isaa yaadaniin ga'uu danda'udha. Ijoollee yaangii kana itti leenjisee muuxannoo isaa kana akka isheen irraa fudhattu nooleejii sana waan nooleejiin sun waan kitaaba irrallee hin jirre ta'a irra hedduunsaa. Inni kun impoortaantii natti fakkaata natti. Istirateejii biizinasii ittiin adeemsan kana gorsallee kennaaf, barnootallee nan kennaaf, kanaan deema kanaan. Karaa miidiyaatiinis TV OBS banuudhaan dheebuu uummanni Oromoo miidiyaaf qabu baasuu keessatti miidiyaa dhuunfaa jalqabaa dhaabuun goota dursummaa fudhatedha. Hojii mootummaarraa ari'amee bara 2006 dhaabbata televezyiinii OBS jedhamu akka hundeessinu miiltoowwan koo namoota 16-17 ta'anii obbo Dinquu wajjiniin yeroo sadaffaadhaaf wal argine. Ani OBS nan bana jedhee yaadeetii muti. Ayyaana cimdeessaa kan jedhan amma OBS kan jiru kun
nu ari'anii jiranii bakka seennu dhabne akkam taanaanaan jedhe jennaani koottu gaafa akkanaa Finfinneettis eegan jedheen silkiidhaan natti hime inni. Ijoolleen kun immoo waldaan akka dhaabbatan godheetiin kunoo dirshaa keechan kuni hojjedha anammaa achi ispoonsara kan isin ta'u amata lama bichaadha. TV'n kun TV keechanii TV uummataati itti fayyadamaadha. Waldaa kanaan itti galaadha. Abbaa qabeenyaa dirjitii kana ta'a jedheetiin gurmeessa jechaadha. Uummanni Oromoo akkuma bal'ina isaa afaan isaa bal'aa fi guddaa ta'e osoo jiru miidiyaa sadarkaa isaa madaaluu dhabuudhaan dhibuu bara dheeraa qabaachuusaa kan turee fi aadaa isaa karaa ittiin addunyaatti beeksifatu dhabuun rakkachaa turuusaa hubachuun birmannaa jalqabaa taasisuun gama kanaanis gafummaa jaala qabudha. Gadaantummaa miidiyaa uummanni Oromoo biyya tanaa keessatti qabus jijjiiruuf nama tarkaanfii jalqabaa fudhatedha. Gaazexeessota achirraa ari'aman sana hojii qabsiisuurra darbee aartiin Oromoo, qe'een Oromoo maal akka fakkaatu, gootonni Oromoo maal akka fakkaatan, qabeenyi Oromoo maal akka fakkaatu, raayyaadhaa kaasee haga Boorana Keeniyaa Mombaasaatti qorachuudhaan daangaa Suudaanii kaasee hanga Somaaliyaa Moqaadishootti qorachuudhaan shoorri OBS ga'ee olaanaadha waan ta'eef miidiyaan immoo sagalee uummata tokkooti. OBS dinquun kan dhaabe baajata dhuunfaa isaatiin qobaasaa yoo ta'u kanas xiiqiidhaan akka ka'e hundeesse jaallansaatu ragaa baha. Har'a televezyiiniin OBS jedhamu kun erga hundaa'ee waggaa 5 deema. Waggaa 5 irraa gaafa televezyiinii kana hundeessinu rakkoon Oromiyaa keessa ture hedduu ture. Obbo Dinquu isaa hidda dhalootaatiin sabummaadhaan ala waliin beekne dhiisiiti abbaa faati keeyyuu yeroo itti jalatti baqachuu dandeessu miti. Dhiibbaan siyaasaa hedduutu ture. Namoonni baay'een manneen barnootaatti mana hojiitti ari'amuun du'uun baay'ee salphaa ture mootummaadhaaf. So obbo Dinquun gaaddisa ta'uu waggoota 15 darban wal barsiisaa dhufneef muuxannoo ta'aafii dhufe sana fudhate namoota 17 wajjiniin gaaddisa sabaa kana jalatti abbaa qabeenyaa kana wajjiniin televezyiinii har'a maqaa sabaatiin hundaa'e kana biraandi goonee hojii jalqabne. Televezyiinii kana hundeessuu keessattis obbo Dinquun gahee leencaa taphate. Akkuma baay'ina uummata Oromoo sababa dhiibbaawwan kallattii adda addaatiin rakkinni uummatichaas danuu ta'uu kan hubate Dinquu Dayyaasaa gama fayyaatiinis hospitaala Riifti Vaalii hundeessuun dhukkubsataa Oromoo itti wallaansisuus danda'eera. Har'as taanaan akkuma itti fufeetti jira. Keessattuu namoonni jiruun isaanii guutuu uummata Oromoof kennaa gaafa rakkinni fayyaa isaan mudate falli isaanii garuma hospitaala Riifti Vaalii. Hospitaala Riifti Vaalii kan baneef Dinquun bu'aa dhuunfaa isaatiif osoo hin taane kallattiin rakkoo gama kanaan uummanni isaa qabu furuuf. Mirmaraa guddaa naa godhanii qoricha naa bitanii tola jechuudha. Na geggeessaniituma kaffalasan maqaa isaatti guutamee jechuudha. Dinquun namni keessi koo waan haasa'uuf waan namni keessa koo beeku natti fakkaata haasa'ee fixuu hin danda'u dhugaadhuma. Haasa'uu iyyuu hin barbaadu nan qusadha beektan. Dinquu Dayyaasaatu asitti na yaalaa jira. Isaantu na yaalaa jira. Soodaritti itti dhaqeetan na dhukkubee jedhee itti himee ogguma san xalaa barreessee Dooftor Laggasatti ogguma san ergee haganan dhufee isinitti dhufuu haa wal'aanamu waan barbaachisu guutaayyee isaatu na wal'aanaa jira. Ammaa anniiraa isaanadha. Maal harkaa qaba? Namoota Oromoo rakkatan kan dhukkubsatan weellistoota Oromoos dabalatee gargaaruudhaan obbo Dinquun kan beekamanii. Wanni kun hunduu rakkoorraan kan dhaabne mana barumsaa kan dhaabee fi saba kiyya bal'aatu barnoota dhabe wanna ta'eef mana yaalaa kan dhaabee fi rakkina saba kiyyarraa ka'eetiin hospitaala sanarraa dumbuloota akka argadhus kaayoon qabu. Deeggarsa maallaqaa qofaan nama hunda gargaaranii waliin ga'uun kan hin danda'amne ta'uu hubachuun dhaabbilee namoota hedduu bakka tokkotti itti gargaaruun danda'amu hundeessuun uummata isaa harka qabuu danda'eera. Kunoo midhaan gazzaban kiyya kanarraa uummata sanii godhuudhaan nama murtaa'e qarqaarta. Kanaafuu namni haga danda'uun haga laaluun wal qarqaara. Gama biraatiin ammoo dachee seena qabeettii kan taate Soodaree Dirree Abbaansaa dur akka malee jaalachaa ture xiiqiidhaan bituun maallaqa guddaa biiliyoonaan itti dhangalaasee misoomsuu irratti argama. Abbaan kiyya
oduu nabseedhaan jiranuu soodaree baay'ee jaalatan. Soodaree xiiqiidhaaf hin bite. Sodareen Adaama jiru yeroo inni 2003 irraa eegalee yeroo binnu mootummaarraa gara abbaa qabeenyaa obbo Dinquu Dayyaasaatti darbu hektara 427 fi tuqaa 65dha. Ammas isarratti investii gochaa jira. Biliyoonni 2 ol sun kan ramadames isa bareechuudha. Bu'aa baay'ee buusu uummata Oromootis uummata Itoophiyaatiif hojii uumuu waan ta'eef irratti wanta gurguddaa irratti hojjechaa jira yeroo kanatti jechuudha. Hawaasa naannawaa Soodaree waliinis hariiroo gaarii horachuun akka abbaa qabeenyaa tokkotti waan irraa eegamu isaaniif godhaa fi carraa hojiitis uumee fi akka maatiitti waliin jiraachuu irratti argamu. Nuti akka waardiyaatitti saarbisii jedhama bu'aa hojjennu keessaa wanta argatu takka illee jiru mindaa argannu qofa hojjaa qarshii birii 250 qofaan hojjechaa ture. Horiin kun egaa hoteela kana biteen asitti immoo eenyumaa hundumaa wal qixxeessee saarbisis bu'aa asirraa argannu hojjanne irraa bu'aa argannu mindaa keenyan alas qixa argachaa jirra jechuudha yeroo ammaa kana. dargaggoota naannichaa 700 hanga 1,000 ta'an baay'inaan riizoorticha keessatti qacaruu haniif ammoo gurmeessee suuqii dhaabee fi daldalatti galchee qonnaan bultootaafis beenyaa isaanii malu kennee fi jaalala guddaan waliin jiraachuu irratti argamu. Nuti kan dhufne reeftivaal irraa barattoota eebbifamne dhufneerra. Kanaaf asirratti Dinquun kontiraataa lafa sabii nu kennee ture. Isaan irratti immoo amma hojii adda addaa manneen hawwan akka manoota algaadhaaf hojjetaman kan dalagaa jirru. Kanaaf isaan irraa asirratti dalagaa jirra. Gaheen keenya immoo kontiraataa fudhannee barattoota wajjin akkatti gurmuumnee ganama 5 tokko taanee kan dalagaa jirru. Isaanii wajjin bakka tokkotti qabannee hojjechaa jirra jechuudha. Ilmi himaanaa saba isaa fi abbaa isaa hin nyaanne harjaan kun himaanaa abbaan isaa itti kennee darbe takka osoo hin dhiisin galmaan ga'ee fi har'a gammachuu guutuun jiraachaa jira. Kana keessaa qabsaa'aa ilma Oromoo hangafaa kan ta'e ilma ajajaa dhibbaa ammoo mazammir barbaadee akka gargaaruuf abbaan isaa osuma lubbuun jiru itti dhaammatee kan ture yoo ta'u. Maatiin maammoo mazammir barbaade toomee naa qarqaari naan jedhanii ture jecha. Barbaaduudhaaf baay'ee yeroo baay'ee natti fixatee ture. Ilma maammoo mazammir san argadheetiin. Na jireenyaas ijaaree fi jirus deeggaruu irratti argama. Ajajaa dhibbaa ammoo fi abbaan dinquu kan wal beekan dhimma oromummaatiif yeroo itti dheeraa irratti wal gaanii turanittidha. Abbaan kiyyaa tokko wanni inni itti gaddu awwaaree kan jedhan beeta mangistii kanaa gadi ture warri isaanii kan ture abbaan maakuu birraa gammadaa jechaadha. Imaanaa guddaa abbaan isaa itti kennan lafa dur warri isaa Minilikiin irraa buqqifaman magaalaa Finfinnee bakka Hawaaree jedhamu
mallaqa guddaa itti dhangalaasuun bitee guyyaa abbaasaa kayyoo lubbuun jiru guutee fi ofiifis gammachuun jiraata. Baankii akkanii natti dubbatee qirna jedhee wayim immoo galmaan hin ga'inii fi hin jiru oduu ka'anii har'a ilaalanii natti tola. Amma kanuma isaan jedhan san haaluma isaan natti himaniin saniin uummata kiyya qarqaaru irratti xiyyeeffannoo godhadhee uummata kiyya daa'imummaa jalqabee nan qarqaaraa jecha. Dhimma Oromummaa takkaayyuu ciisee kan hin bulle harjaan kun yeroo hundi diinni keenya numaan qabatee numaan nu cabsaa ture malee takkaayyuu diinni Oromoo humna ofiitiin cabsee hin beeku. Kanaanis waggaa dheeraaf bitamaa turreera. Amma immoo biyya tana keessatti uummanni Oromoo iddoo isaan malu argachuu qaba yaada jedhutti kan amanudha. Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa ta'uu qaba ejjennoo jedhu kan qabuu fi lafaan dhurri abbaasaa itti awwaalame Finfinneenis kan Oromoo ta'uu ishii irratti qanii tokko malee nama mataa ol qabatee dubbatudha. Afaan Oromoo afaan hojii ta'uu qaba. Kan har'aa bichaa aduun ta'in kan durillee qabsoofa galma nuu ga'uu dide. Barana garuu galma hin gaha. Waraqata kanaa fi alaabaa kana isaan naa ga'a. Dhiiga ilmaan Oromoo eega shamarroota dhiiga beekaa dhiiga gootaa kun hunduu qabsaa'ota Oromoo Dinquu Dayyaasaa Maammoo Gadaa warri wajjin muka seene hunduu har'a gurmuun isaanii alaabaa kana biyya boosa keessatti hoggaa ba'e ittan gammada. Jiraadhee hodhaa jedhee kennuun kunuu gammachuudha. Akkuma kanaan duraas saba isaa cinaa dhaabbachuun gatii ilmi tokko qe'ee abbaasaaf baasuu qabu baasaa ture. Har'as fuuldura uummata Oromootiif hawwii inni qabu xiqqaa miti. Keessattuu uummanni Oromoo sirna gadaatti deebi'ee ijaaramuu fi ittiin buluu akka jiraatu irratti yaada qaba.